joven dijo a la doncella que como su padre tan solo le despreciaba por la falta de dinero, que si Kun copha qalamaati. Copha qalamaa keenya kaarraatiin ammoo seenaa jaalala dhugaadhaa jaalalleewwan Tureel isinii himna. Copha qalamaa akka isinii dhiyeessaa jiru ana ammoo Uudii Muusaati. Hanga xumuratti nu wajjin tura. Seenaan jaalala dhugaa jaalalleewwan Tureel seenaa jaalalaa bara miileeniyemii lammaffaa akka warra faranjootaatti naannawa bara 1217tti biyya Speen Araagoon magaalaa Tureelitti taatee jaalalaa naasisaa mudate ta'uu isaatiitu seeneeffama. Toorri barruu Arco Traveler Cars, Atlas Obscura, Dream Times fi Wikipedia irratti ammoo seenaan dhugaa jaalalleewwan Tureel kun seeneffameetti jira. Jaalalleewwan Tureel afaan Ispaanishii Los Amantes de Tureel kan jedhamuudhaan beekaman kun seenaa jaalalaa bara 1217 magaalaa Tureel yookaan Araagoon keessatti raawwatame jechuunis barreessaniiti jiru. Magaalattii keessatti maatiin humna qaban, maatiin dhageettii qaban, maatiin gurra guddaa qabanii fi maatiin qabeenya olaanoo qaban kan akkaan sooreyyii ta'an lama akka turan, isaanis ammoo Marsiilaa fi Seguraa jedhamuun akka beekaman barruun kun addeesseetti jira. Juan Diego Garcia di Marsilaan yookaan Diego jedhamuudhaan gabaabatti namni beekamuu fi Isabella Seguraa ammoo maatii sooreyyii yeroo ta'an, lamaan isaaniitu ammoo ijoollummaa isaaniitiin jaalalaan qabamanii turuu isaaniitu seeneeffama. Garuu yeroo lamaan isaaniitu umriin isaanii gaa'ilaaf ga'umsa qabutti maatiin Diego haala akkaan rakkisaa keessatti kufuun hiriyaan Diegoodhaa hadhaa jireenyaa dhandhamatuuf dirqamte. Abbaan Isabel Tureel hunda keessaa qabeenya guddaa waan qabuuf gaa'ela intala isaa Isabellaa fi Diego kana dhorkee turuu isaa seenaa jaalala jara lameenii irratti taa'eeti jira. Diegoon garuu abbaa jaalallee isaa wajjin waliigaltee waggaa 5 Tureel gadhiisee deemuun sirriitti carraaqqatee qabeenya horachuun dinagdeen if ijaaruun yaaluuf waliigaltee mallatteessee imale jechuudhaan Wikipediyaan seenaa jaalala jaalalleewwan Tureel kana kaa'eeti jira. Diegoon waggoota 5 san keessatti qabeenya argachuu yoo danda'e jaalallee isaa Isabellaa fuudhuu ni danda'a ture jechuudhaan barruun seenaa jaalalleewwan lameen Tureel barreessan hundinuu barreeffamee isaanii keessatti ni kaa'u. Waggoota 5 waliigaltee mallatteessee ture san keessatti abbaan Isabel intalli isaanii nama tokkotti akka heerumtuuf rakkisaati ture. Isabel ammoo dubartoonni osoo hin heerumin dura akkaataa mana itti bulchan barachuu qabu jechuudhaan hanga waggaa 20 guututti dubra taatee akka turtu abbaa isii gaafachuu fi Rabbiinis akkuma isiin hawwaa turtetti deebisee fi isii milkeesse jechuudhaan barruun Dream Time seenaa jaalala jaalalleewwan Tureel kan qalbii hawaasa addunyaa cabse kana yeroo maxxansu kaa'eeti jira. Abbaan isiitis waan baay'ee isii jaalatuuf gammachuu isii waan hawwuuf waan intalli isaa jetteen tole jechuudhaan fudhate waggaa 5f Diego obsaan eegaa akka turanis barruun Dream Times seenaa jaalalaa qalbii namootaa roraasu kana keessatti ni ibsa. Diegoon eega carraaqqatee jireenya isaa jijjiiruuf ba'e booda waggoota 5 walii galanii turan san keessatti wanti inni irra jiru takkalleen osoo hin dhagahamin waan tureef guyyaa waggaa 5 waliif galamee turetti dhiyeenya akkaan qabuu fi guyyaa waggaan 5 walii galanii turan guutamuudhaaf guyyoonni 2-3 hafanitti abbaan Isabellaa intala isaa nama biraa kan akka isiin itti heerumtu hawwaa tureef kenneefi. Akkaatuma kanaan ammoo Don Pedro de Azagara Albarrajiin Isabellaa fuudhuuf abbaan isii hawwaa ture akka fuudhu taasifamuu isaa barruun Atlas Obscura barreeffama jaalalleewwan Tureel kan toora maarsariitii isaanii irratti barreessan keessatti kaa'eeti jira. Sirna cidhaa booda osoo hin turin battaluma sanitti karra Zaragoza irratti jeequmsi uumame. Eeydoonni karra gubbaa turan Diego Marsiilaa qabeenya guddaa horachuudhaan
qabatee Isaabeellaa fuudhuuf yaaduun akka deebi'e gandatti himan. Dubbiin wal qabdee gammachuun cidhaa yaaddoo naasuu gadda gaabbii fi maaltu nuuf malaa akkasumas ammoo maaltu nutti asaanatti jijjiiramtee akka turte barruuleen seenaa jaalala dhugaa jaalalleewwan Tureel ol kaanii turan hedduun ni seenessu. Halkanuma san Diyaagoon dhoysee kutaa ciisicha Isaabeellaa fi abbaa warra isiidhaa keessa seenuun suuta jechuudhaan Isaabeellaa hirriiba keessaa dammaqse. Innis jaalallee isaa tan kaleessaatii fi haadha mana nama biraa tanarraa Isaabeeliin Besaamee Kuimimeeroo jeen afaan Ispaanishiin. Hiikkaan isaa ammoo ani du'aa waan hin jiruuf na dhungadhu jechuudha. Diyaagoon irra deddeebi'uudhaan an du'aafin deemaa si dhabee hin jiraadhuun siin jechaa jiraati tadhumaa na dhungadhu natti dhaammadhu Isaabeellaati jejee amma kadhata. Isiin ammoo afaan Ispaanishiin no kueraadisukue yoo faalte amemearoodiyu jetteen. Hiikkaan isaa ammoo rabbiin abbaa manaa koo akkan gowwoomsuu fi irraan nama biraa dhungadhu hin ayyamu. hin fedhu jechuudha. Isaabeel itti fufuunis nama biraa barbaaddadhu waa'ee kiyyas akka dagattu siif hin kadhadha. Jaalalli keenya rabbiin gammachiisuu yoo dadhabe anas hin gammachiisuu hin qabu jechuudhaan jaalallee isii kan kaleessaa Diyaagoodhaaf akka deebistee turte barruun Dreams Times seenaa jaalalaa jaalalleewwan Tureel jechuunis marsariitii irratti maxxanseeti jira. Diyaagoon du'aatiin jira jee yeroo dhumaatiif isii kadhate. Dhungannaa isii irraa dhumaatis hawwaa isii kadhachuu itti fufe. Garuu ammas Isaabeel ni didde. Diyaagoon addaan ba'uu isaa fi jaalallee isaa jidduu jiru obsuu waan hin dandeenyeef hafuura baafachaa miila Isaabeel jaalallee isaa tan haalaan jaalatu irratti hafuura qallaa yeroo dhumaatiif baafachaa ka dhugeeffannaa falaasama amantaa isaanii kan yeroo sanitti du'aan lubbuun isaa dabarte. Du'uu jaalallee isiidhaa yeroo hubattu Isaabeel ni booche, ni gaabbite, ni raafamte. Naasuun mudhiin cettee waan gootu wallaaltee jireenyi itti golgalaawee imimmaan caaste quba isii xuuxaa suuta tasgabbooyte abbaa mana isii hirriiba keessaa kaasuun seenaa Diyaagoo fi mataa isii itti himuun akkasumas akkaataa inni mana ciisichaa keessa seenuun siree isaanii cinaadhatti lubbuun itti dabruu danda'e itti himte. Yaa gadhe maaliif hin dhunganne jettaree jeen ija isii keessa ilaalaa. Isaabeel ammoo abbaa manaa kiyya gowwoomsuu waan hin barbaanneef jechuudhaan deebisteef. Abbaan mana isiitis dhugaadha jechuun bo'ee mimmaan harcaasaa ati dubartii faarfamuu qabdu jeenii akka ture barruun seenaa jaalala jaalalleewwan lamaan Tureel maxxansan hedduun isaanii ni seenessu. Abbaan mana Isaabeel Diyaagoon mana ciisichaa isaanii keessatti du'uu isaatiif nin komatama jee waan sodaateef dho'isaadhaan reeffa Diyaagoodhaa waldaa naannoo isaa jiru keessatti awwaaluuf murteesse. Waldichaa wajjiinis waliigalte irra ga'ee ja'a. Seenaan jaalalleewwan Tureel kun kan barruuleen garagaraa qabatanii ba'an. Bu'uuruma kanaan ammoo guyyaa itti aanu yeroo awwaalchi jaalallee Isaabeel kan kaleessaatii fi Diyaagoo Marseellaa geggeeffamuu irratti argamutti Isaabeel jaalallee isii kabara durii Diyaagoo kaleessaa dhungachuu diddee boon isaa dabartee turte uffata cidha isii uffachuun geggeessaa reeffa jaalallee isii irratti argamuuf deemte. Isaabeel akkuma iddoo waldaa reeffi jaalallee isii kaleessaa Diyaagoo Marseellaa itti awwaalamuuf kaawwamee jiru geessitetti bataskaanicha fuula dura dhaabbattee uffata cidhaa lafarra harkisaa gara reeffa Diyaagoo qajeeltee deemuun jaalallee isiidhaa kan osoo inni lubbuun jiru dhungachuu diddee turte imimmaan isiidhaa roobsaa reeffa jaalallee isii kan kaleessaa Diyaagoo Marseellaatti gadi jechuudhaan hedhii isaa irra dhungachuu jalqabde. Isaabeel reeffa Diyaagoo Marseellaa hedhiirra sirritti dhungachaa hafuura baafachuu malee reeffa jaalallee isii kan dhungachaa jirtu irraa ol godhachuu hin dandeenye. Namoonni sirna awwaalchaa irratti argaman taatee uumameen suukannaawanii ilaaluu malee ammoo waan jaan dhaban. Isaabeel reeffa jaalallee isiidhaa kan duraan osoo inni lubbuun jiru hawwii fi fedhii isaa guutuu fi hin danda'in hedhiirraa akka karameellatti xuuxaa osoo jirtu hafuura qallaa baafachuun lubbuun isiidhaa akkaataa dhugeeffannaa falaasama amantaa isaanii kan gaafa saniitiin du'aan reeffa jaalallee isiidhaa reeffa Diyaagoo Marseellaa cinatti boqatte.
Duuti jaalalleewwan Tureel lamaan sababa jaalalaan mudatee ture lammiilee Tureel kakaasee yoo xiqqaate du'a keessatti akka jireenya jaalalaa hawwaa turan wajjin dabarsaniif jecha lamaan isaaniitiifuu uffata cidhaa uffisuun boolla takka keessatti wal cinaadhatti akka awwaalaman waldaa gaafachuun gaafiin jiraattota magaalaa Tureelis milkaa'uun waldaa irraa ayyamni kenname sirni awwaalchaa fi sirni cidhaa iddoo tokkotti ta'ee fi lammiiwwanis ija takkaan sirna awwaalchaatiif bo'aa ija taaniin ammoo sirna cidhaatiif gammadaa jaalalleewwan Tureeliif sirna awwaalchaatii fi sirna cidhaa taasisuu fi barruun seenaa jaalala dhugaa jaalalleewwan Tureel barreessan barruu isaanii keessatti kaaniitti jiru. Yeroo dheeraadhaan booda biyya Ispeen keessatti reeffi jaalalleewwan lamaan Tureel awwaalcha irraa baafamuunis tooftaa mummifiikeeshiniitiin reeffi jaalalleewwan lamaan Tureel siidaa bifa bareedaa fi hawwataa ta'een ijaaramee muuziyeemii jaalalleewwan Tureel kan magaalaa Tureel keessa kaa'amee ka jiruutu seeneffama. Broken halos that used to shine. Broken halos that Copnii qalamaa keenya kanumaan raawwateetti jira. Qophiileen waliif TV afanitti fufuu yeroo gaarii qabaadha.